Lubbuu nama tokko oolchachuun dhugaa dubbachuuf waan qalbii namatti fakkaata. Garuu har'a obboleettiin tokko bahareen keessa waggaa 11 guutuu tola yookiin immoo bilaasha hojjechaa kan turte guyyaa har'aa qabamee jira jechuudha. Namichi eenyu inni ishee hojjachiifachaa ture madaamiishii fi Abbaan manaa Madaamii waliin qabamanii jiru jechuudha. Egaa obboleettiin kuni akkamitti waggaa 11 guutuu bilaasha yookiin immoo tola hojjechaa turte jedhamee gaafatamaa jira jechuudha. Waaqayyo galanni haa gadu dhugaa rabbiiti baay'ee tokko na gammachiise natti illee tole namni waggaa 11 miti guyyaa tokko tola namaa hojjechuun biyya Arabaa keessa dhaabatanii dhiiga ofii danfisanii waggaa 11 haadhaaf abbaa ofii firri ofii eessa akkan jirani bahaa dhiyaa kaaba jiraachuu ofii anin beekne haga kana lubbuun jiraattee har'a mul'achuu isheettillee baay'ee tokko gammachuu guddaan natti dhagama dhugaa waaqaati. Mee namni gammadan laayik godha viidiyoo jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya akkasumallee obboleewwan kiyya nagaa isiniif haa ta'u warri amantaa biraa taatanillee isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun dhabee har'a maal qabattee dhufte yoo jettanii gammachuu dhugaa waaqaati gammachuu addaa isinii qabadhee dhufe jechuudha. Namni tokko gaafa miidiyaa irra taa'ee iyyuu cimaa lafaan banti maal iyyiti namaa jechuu danda'a jechuudha. Iyyi miidiyaa kanarraa faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dhugaadha. Baay'ee tokko baay'ee advaanteejii guddaa kan qabu iyya miidiyaa kanarraati jechuudha. Ijoollee meeqa maraatumaarraa ijoollee meeqa du'arraa kan du'e gashaa kan bade barbaadaa kan jiru miidiyaa kana jechuudha. Dhugaa waaqaa isiniin jedha. Galatooma obboleettii kana sheer gochuudhaan tiktookii irratti yuutuubii irratti karaa adda addaa barbaadaa turtan jechuudha. Egaa eenyu isheen kun yoo jettanii mucayyoon kun maqaan ishee Faatumaa jedhamti jechuudha. Dhalattuu Arsiiti. Waggaa 11 dura gara biyya Bahreen jechuudha. Gara biyya Bahreen deemte hojjetachaa turte jechuudha. Mucayyoon kun garuu deemte haa hojjetattuyyuu malee waggaa 11 guutuu sumunii tokko maatii isheetti hin ergine. Waggaa 11 guutuu maatii ishee hin dubbisne. Bilbila madaamiitiin takka darbite madaamiin takka dubbisiiste isan booda inni cufattii jaan. Akka kanaatiin ootuma jirtuuti amma ergaa miidiyaan kuni haalaan dhufee barbaachi dhala namaa itti fufuu jammareeti maatiin ishee mucaan keenyillee akkas taatee nu jalaa baddee duutee jirtii isheetillee hin beeknu jedhanii miidiyaa irratti himatan jechuudha. Gaafa isaan miidiyaa irratti himatanii tiktook irratti ba'amee namni barbaadaa ture argitaniitu baay'een keessan jechuudha. Mucaa xiqqishuu wayii turte dhugaa waaqaa. እና sababa barbaadamaa turteeni yeroo takka namni itti dawwale dubartiin tokko itti dawwalte sagalee fiduuni tun viidiyoo namaa fi naan deemu anaaf jechuudha. Viidiyoo namaa fiduuni hin eeyyamu yuutuubiin kan kee hojjetta ta'e malee jechuudha. Kana viidiyoo isheen finne tiktook irraa viidiyoo waraabanii fidanii yuutuubii irra gochuun immoo miidhaa akka qabu baay'een keessan beektu jedhee yaada. Kanaafi obboleettiin gaafa itti dawwaltu ati eenyudha jette madaamiin bilbila ishiin ittiin dawwalaa turte kana akkuma mucayyoo eengadda shawaatti mucayyoo shawaa waggaa 13 tola hojjechaa turte barbaadame miidiyaa irratti iyyame mucaan suni gara imbaasitti iyyaatte maaliif maal akka taate hundi ifa ba'ee miti viidiyoo isinii jedheen jira sadarbe irratti akkuma kana ishii kanas gaafatanii bilbila madaamii sana qabataniiru maatiin mucayyoo jechuudha. Qabatanii yeroo itti dawwaltu dubartiin gaafa arabuffumaanii madaamii isheetiin gaafattu itti kenninan dubbisaa jette ati eenyudha jettee gaafatennaan ani obboleetti Faaxumaati jette. Aha Faaxumaan obboleettiin ni qabdii jette. Jennaan ani abbaa manaa fira abbaa manaa koo fira Faaxumaati. Fira isaaniitti ani heerumeeraa jette mucayyoon gaafatte kun jechuudha. Fira isaaniitti waan ani heerumee jiruufi kanaaf obboleettii miti obboleettiin qabu jettee dubbatteetti fakkaata duraani jechuudha. Faaxumaan obboleettiin qabdu isheen jette jechuudha. Madaamiin sun alatuulumaa Faaxumaan obboleettiin qabdu jettee mormite. Jennaan duuba deebiteet isheen kun immoo fira isaaniitti ani heerumeera ani jette. Ennaa itti kenniteefi Faaxumaa wajjiniin wal dubbisan. Faaxumaan maalinni rakkoon kee waggaa 11 guutuu maatii keerraa adda baatee kanatti amma kana ukkaanfamtee teesse maayinni rakkoon sirra yoo jiraate himadhu jecha lama jecha tokko dubbadhu jetteeni. Yeroo isheen akkas jettu
Okay jettu bichaa jette jechuudha. Mucayyoon kun waa takkayyuu himachuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan bilbila irraa waraabuu danda'u, translate godhanii sagalee yoo isheen rakkoo keessa jirtu himachuu hin dandeenye mucaan kun. Himadhu kaa waan rakkoo ati keessa jirtu kana himadhu jedhan. Yeroo himadhu jedhan okay bichaa jetti mucaan. Akkasuma waan godhan amnaani bakka. Ma bicha waan jetteefi furmaan isaa ammallee gara miidiyaatti deebi'ee jechuudha. Amma achumarraani ijoolleen gaafa miidiyaa irratti himamu ijoolleen bilbila madaamii nuu kenni nuti bahareen keessa jirraa inni barbaanna kana jechuu jammarani jechuudha. Ammoo tooftaa as butanii maal godhu obboleettii kana yoo bilbila ishee nama hundatti laanne madaamiitti dawwalaniitiin bilbila kana immoo deebistee madaamiin shakkitee ufanii na hanna qabu mindaa waggaa amma kana kafaluun na ulfaata mucaa kana na harkaa baasu jettee nu harkaa biloog nu gochuu dandeessi bilbila isheetillee jijjiirrachuu dandeessi. Kuni sirriidha dhugaadha. Yoo namni 3-4 guyyaatti itti dawwale amma lakkoofsa sana yoo kennan namni 3-4-5 itti dawwale bakka ani qabamuu kooti kan jettuun mucaa sana dhoksuu dandeessi jechuudha. Siimii ishee cufatteenna mucaa sana eessattuu arguun hin danda'amtu jechuudha. Innaa amma maaltu ta'eeree yoo jettan obboleettiin miidiyaa irratti baaste lakkoofsa isiniif hin kennu lakkoofsa imbaasii bahareenii nuu kennaa imbaasiin bahareenii lakkoofsa kana qabatee lookeeshina kana qabatee akka inni manatti aqeetiin poolisii qabatee imbaasiin bahareen keessa jiru poolisii qabatee kallattumaan mana madaamii sana lixu godhamee jechuudha. Dhugaa waaqa galata qabdi obboleettiin kana goote waaqayyo bara ishee eebbisu baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Yaada akka kanaa xiinxaltee akkasitti yaaduun isheetillee baay'ee na gammachiise jechuudha. Maal gootere achumaan kunoo guyyaa har'aa suuraa amma asirratti argitan kana jechuudha. Tambineelii irratti godhe jechuudha. Suuraan mucaa baattee teessu kan duraati. Har'ammoo kunoo iyyattee qabanii manicha aqanii jechuudha. Imbaasiin bahareen jirtan asumaan galatoomaa imbaasiin bahareen lakkoofsa sana qabatee lookeeshina qabatee mana madaamiitii mucaa kana futu godhee baase jechuudha. Akkuma ishee eengadda obboleessi tokko masuulummaa yookiin itti gaafatamummaa fudhatee aqee gaafate akkasuma gaafatanii baasanii jiru afaan isaaniitillee itti odeessaa jirte jechuudha. Mucaan kuni sababa itti himte sababa maaliif akka taate ifan goone ammattillee mucaan kun maalumaafiyyuu imbaasii keessa galte jechuudha. Imbaasiin qabee jira jechuudha. Imbaasiin biyya sanaa ishee qabee mucaa kana harkasaa galchatee jira jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa waaqaati. Mucaan kuni kana booda jechuudha manni isheen jirtu baramee jira. Maalirra akka isheen jirtu baramee jira jechuun lubbuun jiraachuun ishee inni beekamaa as baatee jirti viidiyoo irratti afaan isheetiin dubbattee jirti paaspoortiin keessa jira reenna paaspoortiin isaanuma harka jira jedhanii garas immoo fuula isaa oksaniiru xinnoo arabuma natti fakkaata inni ishee bukkee taa'ummoo jechuudha viidiyoo afaan oromootiin waraaban jechuudha. Dhugaa waaqaati diraamaa miti dhugaa ilma waaqayyoo dhuguma isinitti haasa'aa jira viidiyoo dhaggeeffadhee dhufe amma mucaan kuni jechuudha yaa'u imbaasii Itoophiyaa galtee jirti mucaan kuni. Isheenis akkuma nama tokko dalagachuudhaaf milkaa'uudhaaf baateetti harmeen isheetillee arguudhaaf ariifatti maatiin ishee arguudhaaf ariifatu jechuudha. Kanaafuu imbaasiin bahareen jirtan akkasumallee obboleewwan sagalee taatanii fi obboleettiin kun akka galtu taasiftan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Sagalee namaa ta'uun akkasitti nama boonsaa akkasitti nama fayyada jechuudha. Egaa akkuma har'a asirraa argine gammanni kanammoo guyyaa isheen harmee ishee maatii ishee bira galtee maatii ishee qaamaan argitummoo rabbi nagaa ishee galchee ishee argisiisu baay'ee nama gammachiisa. Viidiyoo laayik godhaa sheer godhaa hiriyoottan keessanii fi nagaa naa ta'a isin jaalladha isin kabaja turtii gaarii.